gargaarin gargaarsi kee homaayuu naaf hin godhu. Isa si hubachiisuudhaaf dirqama hin qabu. Amma na dabarsii nan deema. Leensa. Al tokko deebisensi bilbila al tokko. Oh. Maal giifti yeroon si waamuun awwaatu? Awwaachaan jiraam hojii xiqqoo tokko qabadheeni kanaaf dhiifama. Gurri kee dhaga'u naan jechuu keeti? Lakki maafin akkas jedhaan jenneen. Si jala awwaadheeraa situ na dhaga'uu dide malee naan jechaa jirta. Kanaafuu naatu gurri koon dhaga'uu jechuudha. Mitire? Ashu dubbii xiqqaa kanaaf maafii ka barbaadu feetee garuu. Dhugaa jettee dogoggorri guddaan na bira jira. Haasaa kee kanarraa amma maalan hubadhiseeti? Amma akkan dubbii si barbaadaa jirutu naaf galaa jira. Tole waan hundumaatiif dhiifama. Tole. Sitti naasaa jira meessa deemta? Ittoon bilcheessaa raamashu. Amma kottu bishaan dhugamu naaf kenni. Tole. Arrala kana bishaanumaan olla jechuudha? Lakki ittoo bisheessaan jira xiqqoo mannaafe. Maal eegdan jedheem yeroo kana yeroo natti ittoo bilcheessitu? Hojiirraan dhufaa raamashu reefuun ol galaa jira siin jechaan jiru? Hojii maalii? Hojii nan hojjedhu hin beektu? Akkamitti natti haasa'aa jirta haafachu? Waama sirriin sitti dubbadhee mashu. Hojii nan hojjedhu wallaalteetu moo maanni gaaffiin akkasii? Haa ta'u. Ashuu maal taatee namatu si muufachiise? Amma obsa koo nan qorinni na biraa deemi. Tole nan deemaa garuu waan taate natti himi. Amma laaqana naan fiddoo oduu kee dhiiste moo ba'ee deemosi? Tole nan fida attoonis bilchaachaa araama. Sittaa baru kana boodas akkanumatti. Maaltu? Yeroo na laagalu nyaata hojjettee na eeguu dhiisuun kun. Har'a iddoo hojiin tureef malee dura mala akkasiin qabaan. Maaltu beeka yoo adeemsa keessa jijjiirratti? Tasuma malatti jijjiirradhu hin qabu walleensuun kee ati manaa kee. Yeroo kamiyyuu gammachuu takka jiraattuuf yeroo komiti lubbuu kootuun si wareege garaan hin nyaatu. Amma oduu kee otoo hin taane nyaata na barbaachisa. Laaqana naaf kenniin siin jechaa jira. Innis kee raam kunoo. Maali kun dam? Amman hojjedhee mashu maaliif hin danfu? Maal xinnoo qorrisiisteen fidduuri? Tole hafachasuma tokkorro. Maal kun ashaboon qabu bishaan jira? Harka muddamaatii waan hin hojjedheef mashu. Inni nan galchu. Ashuu. Na gallakkisi. Eessa deemta Ashuu? Isa si hubachiisuudhaaf dirqama hin qabu. Amma na dabarsii nan deema. Ashuu. Dhiyeenya kana garuu amalan sirratti hin beeknee natti agarsiisaa jirta. Maalidhaa garuu? Wanta hin balleesse qabaa? Amma iyyuu amaloota sitti agarsiisne danuun qaba tole. Atumti arguuf of qopheessi. Isa yoomiyyuu arguun barbaadu. Arguun barbaadu taanani na dabarsi baheen deema. Yookiin bahii deema tasi. Maal jechuudha Ashuu? Ana arguun si jibbisiise? Eeyyeen baay'ee mana jibbisiisaa jira. Kana booda dubbii tokko akka nafaana gootuun barbaadu. Ana leensuudha mashu haadha manaa kee isee akka garaa keetti jaallattu. Waadaa keenya irraanfattee har'a ijaan argaa keen jibbee naan jettaa? Ilaaleensu. Amma miirota koo akka gochatti geeddaru na gochaa jirta beekta miti? Sokkina dura. Jireenyatti natti jijjiiramtee arguura jireenya kana du'aan bakka buusu naaf wayyaa tole? Baay'umaan gadda. Amma maal si gargaaru? Homaa na gargaarin gargaarsi kee homaayyuu naaf hin godhu. Nagaan oolchi. Leensa! Oo! Maal gochaa jirta? Homaayyuu hojjechaan jiru mana sirreessaa aramaam na gaafatte. Si gaafachuun danda'u moo maal jechuu barbaaddee tatam? Lakki ni dandeessa. Hojiin hin jiru har'a? Iyyaarri boqonnaa kooti. Haa ta'u gaariidha. Rifeensa kee immoo bareedaatti sii sirreessanii. Akka kenna hin qabiin. Shufooliin kee sirrii miti. Maal ta'e? Anoon beeku yoo waa fayyadamte jedhanii waan akka dhugaatii.
Akkamittiin hin dhuguree buna dhugeera? Dhugaa buna moo qofa dhugdee? Maaliin dhugaree waan biraa? Alkoolii hin dhugne? Waanuma naaf feerte ho'iinsa jiraam. Amma gaafiin kee waan baay'ate sitti hin fakkaatu garu? Nan beekaa mashu. Garuu guyyaa kana ammaaf dhuguun barbaachise. Xiqqoon galgaleeffattu? Kanarra gaafii kee deebisuu hin danda'u. Dhiifama wajjin afaan kee narraa cufachuu dandeessaa? Tole. Dursa yoo balleessaa qaba. Ati maal goote? Gaaffii deebii hin qabne si gaafachuun koo. Baay'uma waan na tuffate sitti fakkaachaa hin jiru am. Kootu si waamaa jira. Leensaa. Leensaa. Oo, maa inni? Xiqqoo waan wal tuffanne sitti fakkaachaa hin jiru am. Anoon beeku. Isa si yaadachiisa kootu. Maaloo ashuu? Maaloo ashuu koo tokko si mararu? Ila lammaffaa qoosaa akkasii na qabu. Ay carraako. Ay carraako. Maal yaa Waaqayyo, guyyaan kun maaf dhufe? Gammachuun maaf na baqate? Jireenyi koo maaf gaddaan goolame? Egereen jireenya koo maaf dukkanaa'e? Jaalalli keenya waan sun jibbaan maaf bakka bu'e? Maaloo maakoo gaaffii koof deebii dhabde? Maaf callaan jetta? Hello. Okay, nagaa bultee? Nagaa kooti akkam naaf jirtaati? Jira galata Waaqaan. Maal hojjechaa jirtaa? Uffata tokko sirreessaara malee hojii guddaan qabu. Dhufaan jiraam naannoo mana keessanii ga'eera. Dhugaa moo? Tole kottu. Tole. Warri kun Leensuu. Oh, Noora. Oh, Kenna. Akkam maaloo? Baga nagaan dhufte. Noori maaloo? Baga nagaan na eegde. Garanuma taa'i. Hojii xiqqoo tokko qabaadhee mana iyyuu sirreessini. Rakkoon qabu sin hubadha. Afachuu ciree nyaannee buna si dhaabaa. Lakki waa tokkoon barbaadu dhugaa. Cirees nyaadheera. Bunas dhugeen dhufe. Kenna maal jechuudha? Ciree keenya nyaatti moo? Leensuu. An keessummaa miti maatiidha. Maal osoo hin nyaanne naaf fidi siin hin jedhu? Tole buna siif dhaaba. Dhugaa waan tokko iyyuu hin barbaadu. Ani si beellama biraa waan qabuu fi affeerraan kee biraatti naaf darbu. Tole? Tole akkas taanaan. Ashuun hojii deeme moo? Eeyyee xiqqoo hojiidhaaf gara biraa deeme. Sittin himne moo? Natti hin himne. Yoom deeme? Har'a ganama kee deeme. Tole haa ta'u. Amma dhimma na barbaaddeef osoo natti himte maal sitti fakkaata? Eegaluu? Yeroon isaan geenye moo? Lakki geera. Tole itti fufi. Kenna. Dhimmi si waamee fi xiqqoo dubbiifis hin mijatu. Gurraafis hin tolu. Garuu. Leensu kan hunda maalatti himuuf jettammoo? Waa'ee hiriyaa kee. Hiriyaa koo kam? Waa'ee abbaa manaa koo. Waa'ee ashuu sitti himuuf jedheeni. Ashuun maal ta'e? Jechuun maal balleesse? Anuun beeku kenna. Ashuun amalootan hin beekne erginatti agarsiisuu jalqabee tureera. Wallabdammoore? Bifa kanaatti fufnaan wal dhabuun eessatti oola jetteeti. Afachu maaltu ta'e? Maayidha rakkoon keessan? Maayirratti wallabdan? Sababiin isaa anaaf iyyuu gaaffiidha. Waan inni ta'e hin beeku. Garuu amalli isaa baay'ee manatti jijjiirameera. Maal goote siin jedhe? Homaa sababa tokko natti hin himu. Callisuu baay'isa. Mana keessatti natti hin dubbatu. Yoo dubbates immoo ni dheekkama. Tole, obsi.
Obsee dadhabne anan ammayyuu dubbachuu dirqameem kenna. Dhugaa baay'ee mana obsi. Baay'uma nama dhibaama. Dhugaa waanuma jedhan nama dhabsiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf nama tokkotti himuu hin barbaanne. Kunoo yeroo jalqabaafis itti maara. Namni tokkoyyuu waa'ee kanaa waa tokko hin beeku. Maal jechuudha ree? Yoo nama balleessaa qabaatte iyyuu balleessaan kee kana jedhee sitti himuu qaba ture. Akkasumatti lafaa kaanii amala jijjiirrachuun kun hin ulfaatu? Anta sumaa isaa wajjin guyyaa tokko walitti bu'a jedhee yaadeen beeku. Wanti hin jedheen oolle jechuudha? Jireenya keessatti walitti bu'uun akkamitti dhaabattee yaadda? Garuu walitti bu'iinsi keessan sababa qabaachuu qabu. Isa maa beekama? Garuu xiqqoo sababa malee ta'uusaatu gaaffii natti himi malee. Ilaaleensu ani amma maal akka ta'e nan gaafadha. Ati ofin dhuphisiin tole? Tole kennaa. Ati rakkoo isaa duwwaa na gaafadhu. Akka riyaasaa tokkotti. Tole nan gaafadha. Yoom galaa garuu? Anoon beeku guyyaa inni galu. Mana keessattis tasuma walitti hin dubbannu. Deemsi isaayyuu isaa bilbila haasa'uun tasa dhagee malee. Haa ta'u nan bilbilaaf. Yoom akka galu immoo isuma irraan adda baafadha. Ati immoo ofin dhiphisiin. Rakkoo uumame hundaaf immoo furmaata ni barbaanna. Tole? Tole. Tole nagaan oole. Deemuuf moo? Eeyyeni beellama ariifachiisaan qabu. Tole garuu akkanumatti si geggeesseem. Rakkoon qabu mana kooti miti. Tole ka argii jettee. Nagaan turi. Atillee nagaan turi.